Daadhi wanti kun hin sodaachisa. Maaliif beektaa? Ela bakkee kanatti gaafa ba'an ilaali. Garuu hundi sirriitti garan. Galaara. Maaltu ta'e maaf hin galanii? Maali? Kameraa kanaan hin dandeenye. Achi jira maayikiin. Maayikiin achi jira gaa. Iddoo hin Dandeenya. Dandeenya. Daawwattoota keenya ayyaanni irreechaa hora Finfinnee akkuma ilaalaa jirtaniin daddarbaatoo jira. Egaa turtiin keessan nu faana akka ta'u jirra miidiyaa faana akka ta'u ayyaana irreechaa akka hordoftaniif turtii keessan akka nu faana taasiftaniif isin ayyaanni irreechaa bara kanaa egaa akkuma ilaalaa jirtan haala ho'aadhaan abbootii gadaa haadha siinqeetiin irreeffannaan eegalamee jira. Hora Finfinneetti ውድ ተመልካቾቻችን እንዲህ ባለው ሁኔታ የሆራ ፍንፍኔ የእሬቻ በዓል እየተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ አደ ሲንቄና አባ ገዳዎች እንዲህ ባለው መልኩ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሆራ ፍንፍኔ በዓል እንዲህ ባለው ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። የእሬቻ በዓል በአባ ሲንቄ እንደዚሁም ደግሞ በአባ ገዳ የታጀበ በደመቀ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ቄሮች ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ከኦሮሚያ ክልል እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ክልል እሬቻን ለማክበር ወደ ፍንፍኔ የመጡት የሆራ ፍንፍኔን በዓል እንዲህ ባለ መልኩ እያከበሩ ይገኛሉ። Hordoftoota jirraa miidiyaa egaa akkuma ilaalaa jirtan hora Finfinnee irratti kan adeemaa jiru. Egaa daawwattoota keenya akkuma ilaalaa jirtan qophiin hora Finfinnee irraa akka haala ho'aa ta'een simbira qaqqabaatoo jira. Egaa haadha siinqee fi abbaa gadaa akkasumas qeerroleen haala amma ilaalaa jirtan kanaan haala irreeffannaa gaggeessaa jiru. Hora Finfinnee irratti haala ho'aa ta'een akkuma ilaalaa jirtanitti qophiin akkanatti adeemaa jira. Ara qas balu wayyi. Maal suuta jedha?
Suran Deshana. Nah, apa tuh, Bang? Suran Deshana. Nah, apa tuh, Bang?
Beko. Baka ka baka haika. Ka gutan chigrewa.